Araramtu qaamni faaya mimmiidhagduu qarqarri kuulaa urgooftuu dirreen habaaboo cululuqxuu akka fuulaa. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the sun. Jiddugala Afrikaanota bilisomtuu haadha duulaa Finfinnee handhuura biyyaa qalbii gara keena guulaa. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. Jijjiirama ati fidee ifaajee hoggansaa fi hawaasa cimaa ana dhalataa kee qofa miti addunyaatu lallabee hima. We are here in Ethiopia! Holy crap, bro. Ethiopia is so beautiful. Holy... Yo, y'all see this chat? Thank you, Ethiopia. Thank you so much. I don't really want to go back, but I have to go. I'll be back soon. Thank you. Thank you. Thank you, Bro, Ethiopia is Gojo. Jesus Christ. Guys, look. Ethiopia is beautiful. I don't want to go back. Listen. When you go to the museum in Addis Ababa that commemorates Adwa, you see the New York Times articles. Before you leave this world, make sure you visit Ethiopia to avoid regret. You get to the point now, visit Ethiopia to avoid regret. Miseensonni gamtaa Afrikaa fi keessummoonni kabajaa yaa'ii gamtaa Afrikaa kan bara kana hirmaachuudhaaf gara magaalaa Finfinnee miidhagduu taatee dhuftan hundi keessanuu harka fuunee anaa dhufuu isiniin jenneerra. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota AMN Plus qophiin qora sammuu keenya guyyaa har'aa bifa kanaan eegaleetti kan inni jiru. Maarreen guyyaa har'aas gaaffiiwwan yaa'ii gamtaa Afrikaa wajjin wal qabatanii fi akkasumas beekumsa waliigalaa qiqqindeeffannee namoota gaafachuudhaaf as karaa gubbaatti baaniiti kan nuti jiru. Namoota karaan walitti nu fide waliin immoo gaaffii sana gaafachaa deebii isaanii wajjin qoodan. Isinis mana keessan teessanii AMN Plus qorii dilbataa warreen daawwachaatiin jirtan hundi keessanuu bakka jirtan hundumaatti akkasiin yaaltan sinan affeera. Qophicha qopheessuun kan si waliin turu Haacaaltuu Shumiiti. Ogeessota kaameraa mara waliin ta'uudhaan turtii bareedaa akkasiin qabaattan homa tokkollee shakkiin qabu. Nu hordofaa nu faana tura. This time for Africa. This time for Africa. Maqaan koo Tolasaa Girmaan jedhama. Tolasaa Girmaa warra eessaati? Warra Salaalee irraa dhufe. Salaalee irraa dhufte? Oh, meegaa Salaaleen egaa keessumaayyuu shubbisa ragada ichittaani kan isheen beekamtu. Mee warra naa jettaan akkam? Ilmi Salaalee kun otoo waan aan jedhin hin gadhiisu. Rakkoon qabu siifan jedha. Tole. Sirbaa tokkicha si jirure. Hayyee. Salaalee ba'u malee, saranaa salaalee ba'u malee, yaa waaqna na geessini. Bakuma gara haa ta'u malee. Salaalee gahalanii, imala malee maal qabaatanii rakkoo waan ofii gubanii keessanii. Salaalee ba'u malee, baranaa salaalee ba'u malee, yaa waaqna na geessini. Bakuma gara haa ta'u malee. Salaalee gahalanii. Malee maalidha dirree na dide garaan goosi malee tabira goosi totoota yaa garameela sinna mi'aawa akka shankora sini naasawa situ naadawa sini naasawa. Shaggoyyatti nan kaasin jechuun akkas egaa harka wajjin geeraraniiti. Maal abbaasaa innaa gaaffii keenya xumurre sanas waliin shubbisna. Abotai. Wallahi. Si gadhiisuuf yaadaan sodaatiin seeraan na qabatta kaa qalloodhaan hin ulfaatu. Umaa rakkoon qaba. Tole gaaffiiwwan muraasa si gaafadha. Mee dura walaa barru maqaa kee daawwattoota. Maqaan kiyya Muaz Ahmediin. Nandamne. Akkam cimtuudha? Araan gobasidha. Namoota. Nan jifatte. Sin injifadhe. Nan jifatte. Ayyeen galata meegaa bashannansiisaa bohaarsaa na jalqabsiiste ni maqaa kee walaa barru. Ayyee. Gammee Hasan jedhama. Musaa jedhama. Musaa Juullaa. Daraartuu Kamaal jedhama. Abdurrahmaan Tisee.
Gaaffii kiyya jalqabaa. Biyyi yaa'iin gamtaa Afrikaa bara kanaa itti taa'amuu fi magaalaan teessoo gamtaa Afrikaa taate maal? Biyyi gamtaan Afrikaa itti gaggeeffamuu fi magaalli ishii immoo maal jedhamti? Nairobi. Nairobi. Nargandi? Nairobi biyyi ishii Nairobiidha jechuudha. Magaalli ishii yoo? Beekaa tuttinaa deebisa. Magaalli. Ani mootii gaafachaa jira bakka bisii deemsa. Gaafin tokko ergaan galle barsiisaadha. Barataadha barsiisuun. Karaa kamiin dhuftee. Kanaafuu biyyi ishii Nairobiidha. Magaalaa ishii immoo beektu jechuudha. Finfinnee natti fakkaata. Biyyi ishii yoo? Adaamaa? Adaamaa keessa jechuudha. Magaalaa Finfinnee biyyi ishii immoo Adaamaa jechuudha. Baay'een. Finfinneedha. Biyyi ishii yoo? Biyyi ishii yoo? Biyyi itti gaggeeffamtu? Burraayyuu lama tilaaka. Itoophiyaa mataatti magaalaa ishee Finfinnee. Biyyi Itoophiyaa taatee magaalli immoo Finfinnee jechuudha. Finfinneedha. Finfinnee natti. Biyyi ishii yoo? Itoophiyaa. Finfinneedha. Finfinnee jechuudha. Finfinnee itti gaggeeffamti. Biyyi ishii yoo? Biyya eettisa? Biyyaa fi magaalaa ishii. Itoophiyaa Finfinnee. Biyyoota Afrikaa meeqatu miseensota gamtaa Afrikaati? Lakkaa'uun ishii deebisa. Yaalaa lakkooftaan yaa lakka egaa wajjin lakkoofna. Harka kootti siin dabalanii sennaa lakkooftu. Jechuun intervii itti aanu irratti biyyoonni Afrikaa tariitii gamtaa Afrikaa waan jaameef biyyoota Afrikaa hundinuu keessa jiraachuu danda'a. Biyyoonni Afrikaa hundinuu meeqa qoyaan anaa si gaafatanii biyya Afrikaa meeqa? Biyya Afrikaa meeqa? Gaaffii natti deebistaa waas lakki. Egaa jechuun waliin jirraa mi'aanis ani si gaafadhu jechuudha. Egaa maali si qofaat? Biyya Afrikaa meeqa? 50 meeqa? Akka seeraatti ani si gaafachaa jiraati boodee biraa kennii ta'an deebi. Jechuun ani illee si waliin dubbii jirra. Jadi hamba gam sitti fakkaata tilmaami. Bakka beekaa yaa Allah. Gargaarii rabbi. Tokko lama sadii afur. Bakka biyyoota 56. Biyyoota 56. Torba. Biyyoota torba jechuudha. Torba qofa? Ulfaadha gaafii. Shantama jaamu shantama warri. Shantama jechuudha. Ati walii galtee. Afur. Afur. Biyyoota afur jechuudha. Afur. Afur. Soddomi jaha. Shantamii sadii. Shantamii sadii. Shantamii sadii. Baay'inni isaanii jechuudha. Shantamii sadii achii olis ta'uu danda'u. Biyyoonni dameen isaanii ammas dabalamanii achi as kan beeku kana dura kan beeku 53. 53 beektaa jechuudha. Yaa'iin gamtaa Afrikaa kan bara kanaa yookiin kan bara 2018 yeroo meeqaffaaf kan gaggeeffamu? Walga'iin kun jechuudha. Kanatti dhageessee beektu kun barana kan yeroo meeqaffaaf gaggeeffamu? Yeroo arfaffaaf. Yeroo arfaffaaf. Afur qofa. Marsaa kurnaffaa. Marsaa kurnaffaasaa. Kudhaanuma qofaa? Yaaleedha. Yeroo salgaffaa. Yeroo salgaffaaf gaggeeffamu. Yeroo salgaffaa. Gaafin kee baay'ee natti ulfaate gaafin Lakki ulfaatu. Mana 20 keessa 22 fa'aa 21 fa'aa. Bara 19 meeqarraa eegalee bara Silaaseetiimi. Bara sirraa yoo asirra lakkoofne egaa amma amatuun uumataa miti. Amata? Waggaa meeqan ta'a? Gaafatti ni deebistee si gaafachaa jira. Jechuun gaa lakkaa ofiin deemu miti ani jechuun akka isaan yeroo siin kenna rakkoon qabu akka isaan yeroo hunda asitti aan hin beeka. ግን አመተ meeqaan waggaa meeqaan taanee immoo hin beeku. Hagam wanti sitti fakkaata tilmaama keetiin bara Sillaasee irraa kaasee teetta. Tilmaama xiyyaa. Isaan irraa mee tilmaami? 55 yeroo 45.
Yeroo sadaffaadha moo akkam? Yeroo sadaffaa. Yeroo sadee. Godinaalee Oromiyaa keessaa kan maqaan godinachaa fi maqaan magaalaa guddoo ishii tokko ta'e eenyudha? Adama. 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 Adama godinni ishiis magaalaan guddoo ishiis tokkuma jechuudha. Amboodha. Amboo gara galgalaama. Akkasumatti Baalee Roobee. Baalee Roobee. Baalee Roobee godinni ishiis magaalli guddoo ishiis Magaalli guddoo ishis Baalee Roobee. tokkichuma jechuudha. Tokkichuma jechuudha. Dhugaa? Natti fakkaata. Maqaan godina ishii Finfinnee. Maqaan godina ishiis magaalaa ishiis tokkuma. Maqaan ishii Finfinnee jechuudha. Dhugaa? Shaashamannee. Shaashamannee. Shaashee. Shamarran shaashee. Qabii. Shaashamannee haa taatu? Godina Arsii ta'e magaalaa Shaashamannee godinni isheeti. Godinni ishiis magaalli ishiis wal fakkaataa jechuudha. Jechuun godinni ishee shuma garuu magaalaan ishee illee shuma. Maqaan ishee haa ta'u malee jijjiiramaa qaba. Godinni ishiis immoo magaalli ishuu. Jimma. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa. Yaadama waalala yaadama waalala barbaadeen nabee qoricha jaalala. Barbaadanii namani. Oduu kotti ishee kana ishee ol gara galchii. Siyaashan saffisaan naa jecha kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Irra deddeebitee taarifattee naa jettaa jira. Si galee namti? Daligaa. Fiigigaa hojjete. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee baatee burqaa utaalti. Baattee buqqee baattee burqaa utaalti. Kana siyaashan naa jettaa jechuudha ariifattee. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Daligaa Kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Kurupheen akka daraartutti fiigi. Kurupheen Buqqee buqqee baatee burqaa utaalti. Kurupheen 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 buqqee baattee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Ariifattee ijaa jechuun dogoggoruu dadhabdee. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaati. Ariifadhu. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaati. Ariifadhu Kurupheen maal? buqqee taatee buqqee baattee burqaa utaati. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaati. Kurupheen buqqaa baatee burqaa utaalti. Kurupheen Buqqee baatee burqaa utaalti. akkasii Irnaatee. kurupheen buqqee baattee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee baatee burqaa utaalti. Irra deddeebiitii naa jedhe saffisaan. Saffisaadhaan. Kurupheen buqqee baatee burqaa utaalti. Ariifadhu gaa. Kurupheen burqaa baatee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee 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 baatee burqaa utaalti. Anis si gaafadhu. Akkuma gaafii kanaa wal fakkaatu irraa kan ka'e jechaadha. Tole eessi. Echi walirra saffisaadhaan atis shanyaadhee shan sanyii kaadha. Shanyaadhee shan sanyii kaadha. Shanyaadhee shan sanyii kaadha. Siifan jedhaa. Eeyyan. Tole shanyaadhee shan sanyiif kaawwadha. Shanyaadhee shan sanyiif kaawwadha. Shanyaadhee shan sanyiif. Kurupheen buqqee baatee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee baatee burqaa utaalti. Kurupheen buqqee baatee burqaa utaalti. Hin danda'amne. Aramaa keenja kana irratti hin ta'u kanarra hin danda'amu. Hin dogoggorotee taashee kan. Kaara kana argachuun qabu waan ta'eef. Sirba si dhaggeeffachiisa. Sirba si dhaggeeffachiisu kana maqaa weellisaasaa natti himta. Sirba si dhaggeeffachiisu kana maqaa weellisaasaa natti himta. Yaaba amma salantaa onneeti qilleensa siidhaama salantaa onneeti qilleensa siidhaama.
sirbu isaatiif naawwateera garuu isan beenne waan ta'eef. Sirba isaa beektu. Hojii manaa na Hojii manaa godhattee fudhattee galtaa gara. ergasii booda achitti hin deebi'ee ka'ee hiriyoota kootis ta'ee waliin mari'adhee ka'ee sitti hin deebi'e. Natti himta. Dhugaa? Natti himta. Waadaan humseensi. Irbaa gaanfuroo. Irbaa gaanfuroo. Sirba bara kanaa too ta'e tarii yaaluu danda'a. Garuu sirba durii kana Badaa miti dhageessiin guddanne. Jalaa waan ta'e. Badaa miti. Kanaaf hin beektu jechuudha. Bara san hin dhalanne ta'uu danda'a. Dirqama weelluu sana baruudhaaf bara sana dhalachuu qabda. Allah maal goore. Dhalattee iyyuu dhaggeeffatamaa miti dhaggeeffanne. Dhaggeeffannes garuu bara san dhalanne ta'uu danda'a. Osoo dhaladhe maa wallaala. Dhalattee dalagge. Eenyu sitti fakkaata sagalee isaa gaafa tilmaamtu? Sagalee Kadir Martuullee fakkaata. Kadir Martuu. Kadir Martuu jechuudha. Daagin Mokkan. Isa. Lakki. Abbabaa Bishuutis miti. Nin beeka gaafa ijoollee argeetiin ture. Agarteeritta. Jaaladhu gaafa fuula ijoollummaa agartee kana eenyu ta'uu danda'a. Sirba isaanii beektaami? Sirba kana sirriitti hin beeka. Sirriitti dhageessee beekta? Dhageetiin beeka. Garuu gaa maqaa hin beeku. Ismaayyoo Muusaas immoo natti fakkaate. Dhugaadha. Isuma garuu. Isa moo samiti? Isa wata irratti. Mee nutti maa daawwattoonni keenya nutti himani? AMN Plus hin daawwattaa? Plus? AMN Plus. AMN Plus ni daawwadhe. Maatii taate itti follow gooteetta? Hai. Goota qaamaa nama dura biratti maatii taata. Ati heerumteetta? Heerumaa fi kan ammoo maaltu walitti fide? Ati maatii taatetta? Ati maatii Ati maatii ta'eera kaa maatii ta'e bira hojjechaa jira. Umrii kana ammoo. Maal jechuu? Tole follow godhe amma bilbila qabate. Nuti dulloomnee jirraa jechuudha. Ajaa'iba. Bilbila kee baasnee follow naa goota. Maal? Maaliin follow si godhu? Maal? Waaqni siif haa godhu. AMN Plus? Hundaa'uun nama shan isiniif hin gosa. Miidiyaadha lakka. Hai maatii taatee akkan jette lakka miidiyaadha. Wayyoo. Maatii taatee tachuun koolanga biraa si fakkaate? Anaani maatii taatee taa'ee. Fuutee taa'ee. Yeah, you marry someone. Jaggas miti maatii taatee ta'a follow gootee ta'a jechuudha. Tole. Yaaba amma salantaa onneeti qilleensa siidhaama salantaa onneeti salantaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin qora sammuu keenya guyyaa har'aa kan isin daawwachaa turtan egaa kana fakkaata ture qophichatti hedduu akka bohaartan akkasumas akka itti bashannantan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Maarreen qophii qora sammuu keenya guyyaa har'aa gaaffiilee gaafatamaa turan keessaa isinis bakkee garaagaraa teessanii AMN Plus kan daawwattan akkasumas illee mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan gaaffii gaafatamaa ture yaala akka turtan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Mee haga yaaltan keessaa hagam argattanii hagam hoo deebistanii isa jedhuuf karaa toora Facebook keenya akkasumas immoo karaa toora bilbilii keenya iskiriinii jala deemaan jiru egaa nuun qooduutii dandeessu. Qophiin qora sammuu keenya har'aa kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuun kasii waliin ture Aancaaltuu Shumii akkasumas ogeessota kaameeraa mara waliin ta'uudhaan haala kana miidhagsinee simbiraan geenyeerra. Bakkee seena qabeessaa injifannoo Afrikaanota maraa kan ta'e yaadannoo Adawaatti argamuudhaan qophii bareedaa kana simbiraan geenyeeti kan nuti jirru. Torban kun torban milkii, torban jaalalaa akkasumas immoo torban waan itti yaaltan hundumaa itti milkooftan isiniif haa ta'uun egaa hawwii gosa guddaati amma torbanitti torban gaarii.